Oson harari demu lenci wati yonya te bokise lenca maltu bokise hari bali jiraniya ya da khemana ma na bokise lenca maltu bokise hari bali jiraniya ya da khemana ma na bokise shani bishinga jiro salabetu manchu kumegala ani dansira bunjinar kenya ari fali nafsiyati yangur muregala ani dansira bunjinar kenya ari fali nafsiyati yangur muregala ejersa ula kunde yadam artistidha yan artisti Faaxeen Oolee sigale maali koy artistoonni Harargee gama Harargee kun yaadanii gosatti galtanii dhumtanii maal artistiin tokko gosa takka yookaanu paartii mootummaa takka bakka bu'een hin sirbu bara miira hawaasa bal'aa bakka bu'ee sirba malee interview caalu deem daawwadhu namni sirbuu feetu interview caaluun OMN irratti godhe artistiin tokko miira hawaasa bal'aa sigalee bakka bu'ee sirba malee miira gosa takka artistuma Hararguma tana dhageenya malee miira hawaasa gosa takka qofa gosaan faarsuun ish faayida artistoonni buleeyyiin akka Alii Birraa akka Nuhoo Goobanaa hamma lubbuun jiran akka gartee artisti Adam Harum artisti Haloo Daawwee artisti Khadiir Sayid hamma jiraniif hamma jiran isaanii takkaa gosaaf sirbu takkaan dhageenya artistoota ammaan tana jireenya keenya kanaatiitu gosa angizan akka laalagisa takka waan akka mootummaan gartee ergamatti kennee yadaloo walaloo fi yadaloo isaaniitu akka mootummaan kenneefi takkatti ilaala waan isa ajaa'ibsiisu paartii wayii takka yaani mootummaan tokko saba tokko gisee gabroomsuu fi ukkaamsuu deemu gosaa fi kutaan adda mummuree akkasitti adda babaasee akka gartee habashoonni itti nu gabroomsaa turan san akkas jechuu tarii waan kana pilaana kana mootummaa akka eebanatti fakkaatti gaa yaada mataa kiyyaati beekadhu yaada mataa kiyyaati artistiin tokko waa'ee gosatti burraa silaa fagaate gosa takka faarsuu yookaan arrabsuu dhiisee Oromoo guuturratti akka Oromootti silaa sirbe hedduu bareeda keessattuu mee warra gartee artistoota Shawaa Wallaggaa kan laala waan isa yaabsisu isin Harargeen artistoonni Harargee natti naarinaadha haganuma jechuu barbaada mee ammallee viidiyoo biraa laallee irraa haasoy Yamba jirtan ilmaan ayyaa Yamba jirtan Yarraa isin baasee Raisin baasee Sumarraanis Sumarraanis Nagaamu salam dandoo Yamba jirtan jolee ayyaa Yarraa isin baasee jireenyi ta'e rakkoo Sumarraanis agaayu salam dandoo Nudatu Raisin bagese Samale Yarraa Kama jirudatu Ope isin pagese Ide gadite samale Yarraa isin baasee Kama jirudatu Ope isin pagese Ide gadite samale Yarraa isin baasee
kibaanis kaabaa beekaan kuta buuse yaa hambaa keessatti kayyoo isin facaase. Egaa artistii kanaatiitu artistii Abdii Abraahimiitu amantii qayyaratee hafuura qulqulluu fudhatee je sooshaal miidiyaa kanarra faca'ee jira. Waan isa yaabsiisu. Artistiin kanaa miti artistii Abdii Abraahimii. Artistiin kabiraati amma sunis maqaan isaa Abdiidha. Yoon barbaachisee viidiyoo isiniif maxxansa artistiin kanaa miti. Artistii san mee yoo nuu fide waliin daawwanna. Artistiin amantii qayyarate artistii kana akkan peejii raajii masarassan irratti laaletti artistiin sun isa kan artistii kanallee baay'ee maqaan isaa Abdiidha. Abdii abbaa taateen beeku garuu yeroo san focus irratti godhee hin laalle eefan bira dabarfadhee boodan sooshaal miidiyaan ajandaa ta'ee sooshaal miidiyaa irratti deemaa jira. Artistii Abdii Abraahimiitu amantii qayyaratee waan jamu isinii galee artistiin kanaa miti. Artistiin kanaa jechuu amantii qayyarate amantiin tabbaatii jaanii waan isatti tole egaa fudhachuuf mirga qaba. Garuu artistiin amantii fudhate isa kana artistii Abdii Ashaatiyya abbaan kiyya sheekha daansii natti hin dhiisu kajee kana abbaan kan kee eefa gartee sheekha ta'e eefa gartee abbaan kan kee sheekha ta'e daansii usitti hin dhiifne akkamitti amantii qayyaratuu dandeesse. Semaa sin dhoowwin daansii usi dhoowwi maaliif amantii sin dhoowwatin let's go. Yesu shagoyen beeku kanarra Musa ya sheekha daansii irratti hin dhiisu. Egaa hordoftoota keenya jaalatamuu fi kabajamu bakkuma isin jirtanitti nageenya rabbii isin bira haa gahu. Egaa like subscribe share nu godha isiniin jenna. Maal jennaan yeroo osoo sooshaal miidiyaa kanatti hin dhufin dura yeroon laalu namoonni hedduun tokko warri sooshaal miidiyaa dalagu like fi subscribe nu godha jedhanii kadhatan. Laakiin ammoo wanni isaan akkasitti kadhataniif amma naa galte. Maaliif yoo jette viidiyoo gisee waraabtu jechi xiqqaa tokko jecha dogongoraan gartee dubbattee murtee keessaa baasuun haga ulfaattu haga si cinqitu murtee keessaa baaftee bakka san waan biraa buusuu itti madiisiu haga isiin itti ulfaattu viidiyoo edit godhuu jechuun viidiyoo dheertuu fa'aa edit godhuu jechuun hedduu takka namatti ulfaata hedduu takka cinqaa isiin qabdu laa ilaaha illallah. Viidiyoo ammaan tana nuti daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 tanaa miti viidiyoo dheertuu fa'aa jecha namni dogongoraan dubbate keessaa baasuun haga itti ulfaattu suma ka viidiyoo san edit godhee beeka. Garuu cinqii kana hunda maaliif bu'aa irraa argatuuf bu'aan irraa argamu sun yoo isin like fi subscribe gootanii